Amma ulfaadhaa hundumti keessanuu warra dhuftan baga nagayaan dhuftan Hamzaa Kaabbuu gaazexeessaa jabaa taane gaazexeessaa Chaayinaa dhiyoo dogoggore nurra laalina. Kitaabulchismi mee haga uummanni bal'atee hawaasni bal'aan dhufu Oromoo miliyoona 50 haga namni dhufu waa'ee kitaaba keessanii kitaaba namoota gurguddaa al jala jira amma akka anaafsii qoosoo hin taane kitaabulchismiin bareedaa daqiiqaa tokko yoo keessa bachuu barbaadan waa'ee kitaabicha. Akkuma ka'umsatti. Yaaboo waa'ee hajjiin na yaadachiiftee beektaa irra haajii fiddeeti. Eeshi. Namichaatu jaartii fi intala fudhatee jaartii fi haadhaa wajji hajjii dhaqee jedhanii beekta. Hayyee. Yaa rabbii kiyya jetti jaartiin laal bakka qabatanii jira jaawarni beekaan se hajjii tana bakka qabatanii rabbitti waa himanii jira jedhanti gale. Eeshi. Achi dhayxeeti jaartiin isaa yaa rabbii khaaliq waan hin gaafa duraa mana duuba dalage san hoggi jaarsi oyi rukkute waan hin godhe san yaa rabbi si qofaan na arkee na araarami jettee rabbi kadhatti jaarsi ni dhageeffata dhaabbate. Amma ceemmaasa haadha bira dhaqe haadha isaa bira dhaqe haatinis bakka qabatan san qabatteetuma yaa rabbii khaaliq waan hin abbaa gurbaa kanarra godhe san muka jalanni beeyta yaa rabbi na araarami jetti jansi gale. Amma taraan isaa geenyaan inni asuma deebi'ee bakka san qabatee yaa rabbi jee rabbiin anaa sharmuuta wali qabee mana kee fidee dhiifama naa godhii jeensi galee rabbiin. Kaabaa jalatti waliin jedhanii. Kaabaa jalatti wanni hundin amma jawweedha wanni injuu akka gaafa hajjii dhayte san bineensa nama nyaatu kana sii wali qabee Oromoo fideeti rabbi dhiifama gaafattee hin jaansi gale. Ajillee dhaqee uuralee dhaqee. We hunda dhageefi. Akka fiddee foodii deemin jechuu deemtaa hawaasa. Okay, deebiisa Jawaar ka isin deebisu taa'ee yeroo geesse hundumti keessanuu uummanni keenya hawaasni keenya bal'aan biyyaa fi biyyoota garaagaraa jirtan namoonni 49 50 jalaaf deemtanii warra dhuftan baga nagayaan dhuftanii hundumti keessanirra deebisaan hiriyoota keessan affeeraa nama jaalattan affeeraa koppiliinkii goraa sheerii goraa taappii goraa manni vaariyaal haa ba'u membarii ta'a hundumti keessan manni akka vaariyaal ba'u membar ta'a hundi keessan. Yau waan isinirraa eegamu isinuu hin beeytanii kallattii maan gara sagantaatitti yoo tarre hoo nama guddaa teessisaa oolurraa akkam jetta mame. Amma gaafii eegallu gaafiin qaba gaafii gaafaddeetiin cufa. Wanni eenyu gatafe Hamza. Gaafiin boodarra ta'a sagantaa eegallee boodarra gaafattan yana isii tokko chaakkitti gaafatan carraa isin kenna. Carraa Jawaarii kanaa hawaasa wajjin nagaa walaa gaafatan. Namoota isin jala hafe yoo jiraatan warroota akka Siraaj Murtii fa'aa galchii gudar jala kana barbaade. Okay, Jawaar keenya baga nagaan dhufte ka yookaan fagootti daaddaatiin jenna. Arrammoo akka gaazexeessaa tokkotti gaa obbo Jawaar baga nagayaan dhuftanii jalqaba irratti gara miidiyaa Chaayinaa kana dhaabbata keenya. Chaayinaa kanatti baga nagayaan dhuftanii isin jechuu barbaannaa uummata keessan nagaya gaafadhaa. Miyuutii irraa ka. Ammoo wanni hin beekne nama beektu beekta. Bareeda ammoo. This is fascinating. Dura hundi keessan galatooma anuma xiqqoo ibsa gabaabaa tokko isin kenneetiin gara mariitti seenna. Hedduun keessan dargaggeeyyii dura gaafan biyya alaa dhufu amma umriitti na dulloomsuuf deemtan amma 20 dura 2005 dhufe Stanford California biyya Ameerikaa akkaan dhageen Ameerikaa nama tokko hin beekun ture nama Oromoodha. So somaan intarneetii barbaaduun faaltoo waan jedhanii ture viidiyooleen qabu.
sagaleedhaan akkumatti hedduu nama hedduu seenanii seenna. Achirraa inni eegalee hojii sooshaal miidiyaadha. Kanaaf qabsoo kana keessatti gara sooshaal miidiyaa kanaan hin seene. Booda feesbuukis waggaa eegaluu warraa itti 5,010 dura feesbuuk seene keessa jechuudha. TikTok kun immoo na jala dabre anaa hidhaa jiru populaar ta'aa dhufe. San booda niin qaane yoon gara TikTok kana dhufe ijoolleen na foggorti jeetiin sodaadhe osoo waan jiran dhufe. Garuu isa powerful platform eegaan siyaasatti as deebi'ee gama sooshaal miidiyaatiin uummataaf dubbachuu eegale kana gama feesbuuk numaan maxxansaa baatii lamaan dabre kana ijoollee tiimaa jira tiima na duuba na gargaaru algooriizim analysis goone presenteeshinaan godhuus marii boonus namni kalqiin akka jirutti irra jireessi gara TikTok kana jira. Even gama feesbuukiyyaas gara yuutuubiis namni dhufu rifaraalli isaa asirra dhufa. So this is a powerful tool. Tokko saniif hin dhufe. Lammaffaa namni hedduun maa cileetan kan jedhu meeshaan miidiyaan hawaasa jedhamu kun meeshaadha. Meeshaadha. Qawwee fudhattee takka diina irratti hin daawwattaa takka biraas ittiin daawwachuu dandeessa meeshaan tokko. Boroofa ittiin daawwachuu dandeessa takka sangaa kee jala ajjeesuu dandeessa. Sooshaal miidiyaa kana kanatti itti fayyadamuun keessatti hirmaachuun keessattuu namni keenya bakka jirutti. Akkuma beektan bara Oromoo Farstis OMN sochoonuus eegaan biyya galees I like community engagement hawaasa wajjin mari'achuudhaan fedha. Waan yaada namni tokko hoggansi tokko waan hawaasa keessa jiru yoo hin beekin yoo hin dhagayin hawaasaniif furmaata fiduu tarsiimuuf karoora baasuu hedduudha rakkata jechuudha. Saba kanaaf wanni as dhufeef namoonni hedduun akka xiqqoo gurgurama qaban hin beeka. Wanni as dhufeef akkan isin tajaajilu yoo barbaadan taate uummata kiyya kana akkan tajaajilu yoo barbaade itti dhaquu danda'uudhaan qaba jechuudha. Irraa fagaadhee osoo hin ta'in itti dhaquu danda'u. Kanaaf pilaatfoormii amma jiran kana keessa TikTok kun engage godhuudhaaf wayyaadha kan jedhuudhaan koofiyaas nama keessanii nama tottolchitanii. Kanaaf kaameraa torban dabre kan waa hedduun arge. Waggaa namni keenya hedduu rakkatu dur koominiitiidhaatu uummataa dubbata. Dur masgiidaaf charchiitu dubbata. Ijoolluma sana qofaan arge ijoollee jechuun ijoollee warra TikTok irra jiru kanaatu isaanii dubbatu arguu eegale jechuudha. Kanaaf yoo ijoollee uummataa dubbatan kana dhaqee wajjin haasee kanarra wal keenye wal qajeelchine irra gaarii qajeelchuun hin dhufe. Kanaaf isinis gaafe waanuma feetan waan naamusa waan safuun cabsine alatti dachii fi samii jidduu waan Oromoo fi biyya teenya laallata. Gaafii gaafattan tan danda'uun hin deebisa. Taan itti rafeetiin du'aa itti godhee kitaabaas itti ilaalee deebiitti deebi'uu danda'a ni mari'anna jechuudha. Haala biyya keenya jiru irrattis haala addunyaarraas mari'achuu dandeenya. Gaafilee walitti qaqqabaa turtan kan namoonni isinitti ergaa turanii. Gaafilee san dhiyeessaatii egaa inni boodan booda oodiyensii keessaa isaa doonuu bilbila ammoo akkamitti akkan isinii kennuu danda'an hawaasa keessaayis dhiyeessuu dandeessanii akkasitti bal'inaan haasofna gara oolmaa irraa laallee gara fuulduraatis torbanitti isaa taatu torban lamatti akka baatetti bifa kanaan dhufnee yaada uummataa gaafii uummataa fudhachuudhaaf teenya jechuudha. Waan naqee baltaniif galatooma. Maqaa bareedaa qabdan tokkoof dooftora. Galatoomi Jowaar kiyya galatoomi ulfaadhu. Jalqaba kaab jarjara qabda ayyee gaafadhu. Ayyee galatooma warri ma dhuftaniis hundi keessanuu mana kana miliyoona galcha arraboo du'aayii goonaati isinit du'aayii goona. Oromoo fi Rabbi waan xiqqoon gaafatanii tanaaf miliyoona isin gaafanna. Galchaadha hangaafiin hin qabu yeroo baay'ee jijjiiramni kun eega dhufeerraa eegalee uummata Oromoo kanarraa du'aatiin buqqaatiin gudeedamuun hin dhaabbanne uummanni kun rakkina guddaa keessummeessaa jira. Jijjiiramni uummata kanarraa dhufees hin jiru. San gubbarraan mootummaan kun mootummaa Oromooti. Warri kaabaa yoo nu dhufe mootummaa keenya nu jalaa fuudhaa. Yoo abiyyichi kaaftan eenyuchi kaattanii warra kaabaa nuu fiduu deemtanii je'eeti namni dubbataa dhuguma akka namni juusan warra kaabaa fiduu deemtan immoo waan qophooytanii jira. Itti aansuudhaan
hooggansi gaafa dheengadda wal mari'attan san siyaatilitti marii guddoo gootan sun gartee mariin sun eessarra jirti eessarra geessee hajuu tasadaffaadha addi bilisummaa Oromoo wanti filannoon tun feeka filannoon tun hin barbaachiftu osoo jaaniiti ija guduunfatanii deeggartootaa fi namoota irra guddaa dhaga'uu didanii waan kana itti seenuu qabna jedhanii itti seenanii har'a bakka bal'ataa wantiidhaa mollaafaan caffee Oromiyaa seenetti beenyaa lammii caffee Oromiyaa seenuu dadhabe. Dhuguma PP'n gartee maaltu mudate duraan parsantiin qoodaaf jeetii waadaa naqee hooggantoota garii shashawwadee akkasitti wanta godhe maaltu mudate sadeenuma tana gaafinti galatooma. Galatoome ulfaadhu walirratti deebifta moo takka takkaan jalaa deebiftaaf Jawaar? Lamaan tokko daballu. Okay. Murtii. Okay. Akkam jirtan isin hundinuu baga nagaan dhuftanii baga walaa garee galatoomaadha. Masduriya sadii jalatti gaafuma muraasan qaba. Gaafiin kiyya gameessa rogeessa siyaasaa Obbo Jawaar Mohammadii fi gara kanaanillee dhaloota bakkuma inni jirutti gabaa bakkuma inni jirutti waa itti gurguratanii baga dhuftee jennaani akka namoonni garii yaaduu miti. Bakka dhaloonni jiru inni bakka dhaloonni jiru duraanis hafeen beeku. Especially social media namoota itti fayyadama social media namoota gurguddaa akka biyyatti jiran irraa barsiisee keessaa tokko isa. Gamanumaan gaafiin kiyya dhimma as dhiyeenya kana hundi keessan gurraa qabdan yaadaa qalbdan dhimma diinagdee gara Harargee kanatti danqama diinagdee jimaadhaan wal qabate especially Jawaar as dhiyeenya waan addaa takka nuun jee ture waan sanii yoomnu biraan geessa kana jechuun gaafa shufeerran ajjeefaman gaafa gareen muraasni magaalaa Adaamaa tana qubattu wal jaartee uummata keenya irratti bifa saniin saamichaa fi buttaa akkasumas mancaatii qabeenyaa gaggeessan viidiyoo agartee hooggantoonni ta'anii hordofan na bira ga'ee jira. Dhiyeenyatti simbiraan geenyaa sarpiraayiziin ta'inaa waan jiru tokko garree sunillee hedduu malee nu yaachisee eegu jirra. Rakkoon diinagdee kun yeroo hedduu rakkoo dubbatu jira nuti gahee keenya furmaata waan sanillee kaa'uu yookaan hawaasatti himuun dandeettii keenya waan hin ta'inii fi kabajamoo Jawaar Mohammad gama kanaan rakkoon kun eessaa ka'ee furmaanni isaa maali jettanii yaaddu? Gaafiin lammaffaadhaa dhimma buqqaatii uummata keenya Arsiiti. Hawaasni Arsiidhaa akkuma yaadattan torbee lama dura akka biyyatti kaabaa kibbaan bahaaf dhihaan even Oromoota amantii Ortodoksii itti dulchisaa turan haga ustaazotatti uummata kanatti uummanni kun if dura wanni kun karoorfameef dhuguma ummatichaattu mana amantii gubee yoo gubee ta'e Arsii naannoo garaagaraa keessa masgida qofaa jira manneen amantaa garaagaraan jiru lammiin hin jiru akkamiin waliin jiraatee as ga'e hawaasni bal'aan kun akkamiin waliin jiraatee as ga'e akkamiin waliin jiraachaa jira rakkoon kun ka'umsi isaa eessaa xumurri isaa furmaanni maal jettanii yaaddu Obbo Jawaar Mohammad? Gaafiin sadaffaadhaa haala biyyattiin amma keessa jirtu nageenya akkasumas sadarkaa keessattuu Oromiyaa keessatti dargaggeessi wama tokko dubbachuudhaaf sadarkaa itti sodaa lubbuu ofirra ga'ee jiru kanatti hegereen dargaggootaa maali? Dargaggoonni Oromoodha akkasuma immoo dhimma daangaati irraa gadi fageessee kan inni dubbachuu barbaadu dhimma daangaa wal qabatee rakkoon kun yeroo waggoota 8 dabreef cinaaksaniin mooyyaaleen akkasuma gara Baalee kanaan keessatti especially gara Somaalee wal daangessuun jarri kun hayyama eenyurraa harkataniiti as torbuma kana keessa akka ragaatti isin dhiyeessuun danda'a gara nama 5-6 kan bordoddeetti ajjeefaman maaliif irra deddeebiiwwan kun godhama akkamitti eenyu abdataniiti bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaattis mootummaa qaba waraanaa fi qaba uummata kana bulchaa naannoo Somaaleettis ta Oromiyaa hungeenya silaa humna akkamii abdii eenyu qabaattee daangaa kanaan dhidhiibamiinsi daangaa butamiinsi daandii saamichi qabeenya diinagdee uummata keenya akkasuma maqaballeessiin hawaasa bal'aa irratti godhamaa jiru kun ka'umsi isaa maali? Xumurri isaa hoo
rakkoon kun furmaata bifa akkamiin harkachuu danda'a? Dhaloota kanaafis hawaasa nu daawwatuufis osoo ifa nu gootanii jaa galatoomaa ulfaadhaa. Ulfaadhu galatoomii murtii. Jala deebisee deemu. Eh, Jabduu kaaftan ka sheekkaaba kaase yeroo adda addaas mari'annee jirra. Look bakki qabsoon Oromoo jirtu tun bakka qabsoon uummata Afrikaa eega cunqursaa kolonii jalaa bahan booda keessa seenan keessa wal fakkaatti. Uummattoonni Afrikaa bar dhibbee 17ffaarraa 17th century 18th century irraa kaasee kolonii jala turanii qabsoo jalqaba bar dhibbee 20ffaa 20th century irratti godhaniin walakkaa irratti wala bahan bilisa bahan cunqursaa alagaa jala. Waggaa cunqursaa alagaa jala bahan booda waan adda addaa mudatan. Hawwiin ka ture maali? Alagaadha kan nu cunqursu, alagaadha kan nu nyaataa jiru. Kanaafuu alaguma yoo ofirraa kaafnu taate hamaa koo hamataa koo jedhaniitti yaadan. San booda jaatamoota keessa Koongoo kaasii Zimbabween booda garuu Keeniyaa biyyoonni hedduun sirna kolonii British haa taatu, ka Firaans haa taatu, ka Poorchugiis haa taatu jalaa wala bayan. Garuu akka hawwan sanitti roorroon irraan dhaabane. Roorroon alagaadhaa hafteeti, roorroon firaa dhufte jechuudha. Alagaan saamamuun hafteeti, iyyaalli isaan keessaa ba'e isaan saamuu eegalee jechuudha. So waan meeqa gara lamatti yoo xiqqaatti bakka lama gurguddaatti bayan. Tokko tokko sirna abbaa irree koloniyaalizimii takkaa'uu faranjootaa jalaa ba'eeti sirna abbaa irree gurraachotaa jala kufe. Fakkeenyaaf biyya koo durbaa fudhachuu dandeenya jechuudha. Tokko tokko sirna abbaa irree ijaaruu waan hin dandeenyeef wal waraansa keessa seenee extreme case Koongoo fudhachuu dandeenya jechuudha. Biyyoota hedduu hagoodha akka hawwanitti gara dimokiraasii qacaan. Probably Botswanaadha akka fakkeenya kaasuu dandeenya jechuudha. Uummanni keenyaaf yeroo dheeraadhaaf sirna gita bittaa warra biraa jala ture. Qabsoo addaa yeroo dheeraa godhe booda bara 2018 abdiin silaa gara roorroo waliigalaa maaliif uummanni tokko hoggaa qabsaa'u roorri isaan alagaa waan ta'e qofa osoo hin ta'in roorroo jibbeeti kan qabsaa'u. So nutis akka biyyoota Afrikaa biraatitti roorroo alagaa jalaa kaaneeti roorroo murna nu keessaa bahee jala seenne jechuudha. Kanaaf bakki amma itti ilaaluu qabnu kanuma Afrikaatiin nu mudate. Warri Afrikaas Keeniyaa fudhanne fakkeenya biyyaan yeroo waggaa 3 akkas keessa taa'e yoo fudhanne gita bittaa Biritish jala turanii san booda Keenyaataa bulchiinsa sirna Jomo Keenyaataa jala san booda inumaa akka sirna hammaataa bulchiinsa Moi jala turanii san booda Kibaakii jalatti gara malti paartii dimokiraasii ce'anii jeequmsatti illee seenanii amma stable dimokiraasii ijaaruu danda'anii jiran jechuudha warri Keeniyaa. Nutis wanni amma wanni nu mudate waan Afrikaa san mudateedha. Kana sirriitti hubachuun barbaachisaadha. Sirna alagaa gita bittaa alagaa jalaa baaneeti sirna saamichaa nama keenya jala seenne. Hanga Koongollee hammaatuu baatu ka hawwane Botswanaadha. Ka arganne Keeniyaa under Keenyaataa under Moi hammaatee garuu hanga Koongoo kan hammaatiin keessa seenne jechuun murnaa amma jiru kanaan. Murnaa amma dura alagaarraa dhufeen ajjeefamaa tumamaa turre saamamaa turre. Ajjeechaan amma bifa lamaan hamtu tokkoffaa takka namni keenya akka bara murnaa kanaa ajjeefamee beeku. Duuti mana mana seente. Dur lolli namni keenya gammoojjii Harargee gammoojjii Baalee lola keessa ture saamamaa ajjeefamaa buqqaafamaa ture. Amma wanni uranee buqqisuu jaan jidduu kana isin himaa ture takka jira. Uranee balleessu. Uranee jechuun scattered settlement jechuudha. Baadiyyaa kana keessa gandii biroo asii, gandii tolaadhaa asii, gandii akkasii jaanii tattaa'u kanaa jiraami. Riphee lolaan kana keessa jira jaaniitti bubuqqaasu ture warra dargiidha. Warri Haile Sillaaseetis. Eessa akka godhe buqqaasaa turan. Amma ganda keenyarraa kaasee gara tumtuu furdaa jiran gara baadiyyaatti. Gara labuu kanatti. Baalee immoo gara gin'iirii gara sawweenaatti. Harargee gara gaara mul'ataatti. Gara gadiitti gara xarafaatti jechuudha. Kan sun godhamaa ture. Har'a uraneen kamtu buqqa'u jira. Shawaadhaa buqqa'u jira jechuudha. Heartland jidduurratti buqqa'u jira jechuudha. Ajjeechaan lafti amma arsiidhaan lolaan heeban arsii amma dadachiin jantuun I don't think mootummaa kana dura rasaasni tokko dhuka'ee waan beeku natti fakkaatu. Rasaasni sargi irratti hundu kaasan. Qawwee hun qaban eeboodhaan deemamu inni yoo beeytan.
santuu san keessa seenne jechuudha. So gita bittaa alagaa jalaa babbaanee jirra saamicha ajjecha murmuru keessaa baheetu maafiyaa jaarratee waan akkana deema godhutti jira jechuudha. Kanaaf kana keessaa bahuun gulantaan qabsoo ammetti jirru qabsoo boqonnaan qabsoo ammetti jirru qabsoo gita bittaa alagaa deebisuudhaa osoo hin ta'in qabsoo gita bittaa keenya tursiisuudhaa osoo hin ta'in qabsoo sirni mootummaa ummataan filame ka heeraaf seera warri filame sun tumuun bulu jaaruudha. Saamichi uummatarraa dhaabbatee uummanni waan carraaqee irratti waan hurkaasaa carraaqee irratti abbaatti ta'u jaaruudhaati qaqqabsaa jiru jechuudha. Over the last 2 years, wanni godhaa turre yoo ilaalte, we are transforming the Oromo movement. Akkamitti transform godhuu jirra? Qabsoo sabummaa irratti hundaa'e gara jechuun alagaan nu cunqursaa ture, alagaa jalaa baanaa turre jedhurraa gara qabsoo sirna haqaa fooyyeessuudha. Walqixxummaa diinagdee fiduudha. Malaammaltummaa balleessuudha. Qabsoo maafiyaa irra goonu fakkeenyaaf qabsoo nageenya lammiilee the right to life. Qabsoo mirgaa abbaa qabeenyummaa kana transform godhuu jira jechuudha. Because a liberation movement, movementiin keenya waggaa eegalu is a liberation movement. Liberation sun complete goonee gara democratization movementiitti ce'utti jirra jechuudha. So sanitti waan jirruuf wanni godhaa jirru amma dhugaadha. Daa'ilamaan Oromoon keessa jirtu naa galama. Gita bittaa alagaa ofirraa kuffifne allama gambaga nurraa kutan keenya immoo dhufe daran nutti ta'e kanaas irraa jiru barbaanna yoo immoo kana ofirraa jijjiirre jara kaantu nutti deebi'a rakkoon jiru saniimi. Amma Sodaan asirratti kiliirsii godha. Sodaan mootummaan kun ilma Oromooti. Yoo inni kufe alagaa nu deebi'a. Amma ijoolleen teenya tun sadii. Ijoolleen sadiin tunni maaliifi jawaarillee qaratti orma waliin mari'ata. Jaalmarrolleen bosonaa jira. Abiyyillee Tigree walloleenuu araarame. Maaliifi jawaarii fi abiyyiif marroo waliin mari'achuu dadhabde. Yoo amma inni ijoolleen amma aangoriirtuun kufte alagaa warra harkaa fi harma nu mure santu nutti deebi'a. Alagaan nu gabroonfaturra ijoolleen maan ta'in akka feete goote nu saamte nu tumtee nu haa bulchitu. In salphannaa warra jedhu jira amma waan garatti maal jettaan. Taboodaa san waan jannatti fakkaatu. Taboodaa san nu tumtee nu saamtee nu haa bulchitu osoo hin ta'in. Taboodaa san hin jaan. Jaan ana ummaatii jarraa isin hin dhagayaa isoo jarraa isin hin dhagayaa. Alagaa jala deebuun fedhanii. Alagaa jala deebuun fedhanii. Roorroon tun akka irraa dhaabattu barbaadan. Kanuma akkasiimi. Akkan. Qabsoonni godhaa jirus alagaa deebisuuti. Wanta akka jala mura Oromoo tan amma booda Raashiyaa fi Ameerikaan osoo wal taatee dhufte bulchuu hin dandeessu. Nuu kadhannee yoo taate malee bulchuu hin dandeenyu. Tokko uummanni akka malee siyaasaadhaan dammaqee jira. Osoo nama cafaquun osoo Oromoo cafaquun harka kennisiifte Abiyyi harka kennisiisa. Cafaquun osoo harka kennisiifte Oromoo namni akka bara Abiyyitti cafaqee hin jiru. Ajjeesuudhaan, hidhuudhaan, saamichaan cabsuudhaaf jechuudha. Cabuu hin danda'u tokko. Lamaffaa jabanattanii hoggaa laaltan nu caalaa orma biraatiitu qoqqoodamaadha. Nuti miliyoona meeqa seennisa? Zamana tokko miliyoona hoggaa jirru gaaf tokko Oromoon kun 20 jenne gaafa kan lafuma kaanis 30 gaheetti gaafa kan 50 geenye. Oromoon kunis 20 30 doyeen amma meeqa 60 jechuu jiranis ummanni dilli kuni paartii sadii qofa qaba. Nama sadii qofa maqaa dhooyitee jiraate amma. Warri lakkoo isaan nuu gadi 13 qaba. Ifii hedduu gadi hin qabina. Qabsoon Oromoodha. Siyaasni Oromoo hedduu itti taadha. Hanga namni yaadu kanaa miti. Saboonni hedduu lakkoo isaan fraction parsantii takka teenya hin taane paartii 13 qaban. Wallee hafoo sirii. Matootii Oromoodhaa yoo lakkooyite namni 20 hin geenyu. So
Oromoon amma bikka lama jirti sinitti hima. The haves and the have-nots. Warra aangoo qabeenya argatee saamu jiruu fi warra saamamu jiru jechuudha. So akkasin ilaaluun barbaachisaadha. Ormini deebi'a akka jiru kanas ni beekna warra. Lamaanuu godhuu dandeenya. Saamichaaf ajjechaan irraa akka dhaabatu gochuu roorroon kaleessaatis akka hin deebine. Taqabnu jabeeffachaa tanurraa irra guuttachuu ni dandeenya. Qabsoon amma godhaa jirrus ajandaa biisanii eenyu seet godhu jira amma. Who is setting it? We're doing it. Waan godhamu qabu godhu jirra jechuudha. Abiyyoo kutee maal dalagnee jiraan. Amma bar ashaaturummaas barannee jirra. Siistamaas barannee jirra. Amma Itoophiyaa kana dur ittuma qabsaa'u turre. Muuxannoo riizistaansii qofa qabamna. Siyaasni siyaasa qabsoodhaa wal'aansoodhaa qofa turte jechuudha. Amma garbichi jeene bulchiinsaas barachuu jirra amma. Waggoota 8 kana nu saamaatis nu ciraatis wanni irraa argannees ni jira. Birokraasii barachuu jirra jechuudha. Birokraasization of the state. Of course waggoota 35 dabre kana wanni Oromoon build godhu tokko jiraate statehood build godhaa dhufne. Birokraasii keessa seenaa dhufne. Security keessa seenaa dhufne. Hoggaa seennu immoo eenyummaa qabanneet kan seenaa jirru jechuudha. Kanaaf jarhaantu dhufa maaltu dhufa jedhu hundatti mul'atu dhufuus hin danda'u dhufuus turuu hin danda'u. Kana lammaffaa orma kaan wajjin haasofitannee haasofina kana. Biyya warra waliin qabnu dhiisii warra ollaa wajjin isaa haasa'uu qabna. Maaliif nuti uummata guddaadha. Yaadattanii dur tokko waan jechuu ture zaman wayyaaniitis zaman jijjiiramaatis. Oromiyaan tasgabbaa'uu baannaan abaddan ollaan tun tasgabbooyitu. Warra Eertiraa kanaan yeroo san amma durseetii waliin haasaa ture warra Eertiraa kana osoo jijjiiramni dhufin. Jijjiirama san keessatti akka hin gufachiifne maaliif jijjiirama san keessa stakeholder akka ta'aniif jechuudha. Maal wanni jechaan yeroo san Oromiyaan tasgabbaa'uu baannaan isinis nagaa hin argattanii jechuun ture. Was I wrong? Oromiyaan jeequmsi dura eegale Oromiyaatti. Abiyyiin walii jechuun ture maali? Oromiyaa tasgabbeessitee uummata kana xaarii waggaa 50 kana xiqqoo irraa gadi qabuu baannaan abadan sireen ta'e tasgabbaa'uu sirarra tottolfattee taa'uu hin dandeessu jechuun ture. It didn't happen. Kanaaf nuti wanni godhuu qabnu maali? Eertiraan jeeqamaa nuti nagaa argachuu hin dandeenyu. Suudaan jeeqamaa nagaa argachuu hin dandeenyu. Balaan Suudaan bara amma uummata keenya Wallaggaatti dhiibee dhufu jira. So hawaasa naannoo keenya jiru wajjin ni haasofna. Kan hoggaa haasofnu immoo iftaanee taasofna. Maxxantuu taaneeti miti. Dhagaa Oromoon arbi illeetti irratti maxxanu. Maxxanus illeettis irratti macalaaseeti ifiifis caccaba. Arbi garuu sodaatee hollatee namarraan dheessu. Kanaaf waan goonu sirri beekna hubannoodhaan deemuun itti jirra. Gaafiin itti aantu Murtii guutate. Murtii guutoo Gaafii diinagdee. dhimma dinagdee see my point. Reefu wanni jechuun ture maali? Waggoota dabre kan amma qabsoo Oromoo transform godhu jira. Beeki gaafa qabsoo qeerrootis Oromiyaa shaalbii firirraa Oromoo farastiitti finne. Itoophiyaa irraa fotoognaatti irraa gara Itoophiyaan teenyaatti jijjiirre jechuudha. 4 kiiloon siituu malee caaluun jee goola bahee jechuudha. Amma maal goone liberation movement irraa liberation ideology irraa maaliif san mostly complete waan gooneef gara economic centered equity centered politics itti ceesuu jirra jechuudha. Gaafiin amma Murtii Guutoo kaasee I love it. Now qabsoon Oromoodhaa properly frame ta'aa deemaa jira jechuudha. Gaafiileen amma waggoota lamaan dabran kana ka'an kan amma Murtii Guutoo kaasee wal qabata. Mirga qabeenya ifiit irratti akka dhuunfaattis akka uummataattis abbaa ta'uudha. Maal gaafiin kaasu jiru? Gaafiin karaa Awaash kun amma gaafii gurguddoo lama of keessaa qaba. Tokko gaafii dinagdeedhaati. Dinagdeen Harargee guddaan Jimaadha. Jimaan kun nagaan dhufee Adaamaa Finfinneetti gurguramuu danda'uudha qaba. Gurguramuu baannaan qonnaan bulaanis daldalaanis dhabuu jira. Gaafii lammataati jira kan wajjin wal qabatee jiru. Gaafii nageenyaati. Gaafii nageenya lubbuun jiraachuu, dalagachuu,
namoota dhuunfaatii jechuudha. Shooferri dalagatee meeshaa gurguratee fe'atee geeffatee ilmaan isaa nyaachifachuu danda'uudha qabaa jechuudha. Gaafiin Oromoon amma irra jiru gaafii akkanaati jechuudha. Gaafii amma Harargee kan hogganaa illee tiyoorii irraa hogganaa isinii ba'e sagantaa bal'oonni jira maaliif akkaan dhiise isinitti hima maaliif akkaan tursiise. Gaafatoota kenna galatooma ulfaadhaa warroonni gaafii qabdan karaa keessaa nu qunnamuu inboxii gochuu dandeettu. Warri kuu jala kanaan immootu oseenee afaan kiyyaan gaafadha jettellee manaajaroonni mana kanaa waan arguu baadhallee isin galchanii anillee isin galchuuf yaalaa. Namatu gaafii keessan gaafiin tokko warra biyya bulchuurraa gaafiin tokko warra sheekotaa irraa dhaabarraa amma ka warra biyya bulchuu sanii Joowar ummataa fi biyyaaf yaadee miti nutti hinaafaa nu jibbaa wal dhabdee dhuunfaa isaa qabamoo biyyuma fumat isaatiif yaadee tokko kan Asli kan warra biyya bulchuun na gaafate kana warra deebii kannaa warra gammachiisu warra gammachiisu ofuun na barreesse hiriyyaadha. Ani gaazexeessaadha warra gammachiisu ofuun na gaafate nutti hinaafaa jedha. Toora gammachiisti dhufna toora isuusuu kana deefnee finna. Toora isuusuu kana finne jimarratti waa lama deemu jira. Kawara jedhu walirra deemta kawara karamni sheekaa na gaafate si hima malee. Akka hin daganne boodara na gaafatta asli. Akka hin daganne. Asli Tamurti guutuu kana adeemnu maaliif gaafii yeroo hedduu dhuftu laala. Jimaarra tokko baay'ee jira. Qabsoo cimaa gooneeti awwadaa baddee isaa deemnee jimaa matarra kaayanneeti jimaa halaal goone. Akka foon harreetti turte jimaan biisan keessatti. Foon harreen beektan waraabessi bushaa odoo mijoo nyaatee fixa. Itoophiyaan doolaara jimaa irraa dhufu haram jecha galiin sun jimaa kajaa'uun hin galmaa'u ture. Others kajaa'uun galmaa'u ture. No jimaa jaa barreessaa kajaa'u. Jimaan qabeenyaa. Maallaqa irraa nyaachaa doolaara bunatti aansee maallaqa guddaa akka fidu jimaa ta'e osoo jiru harameessuu hin dandeessanii irra qabsoon jechuudha. Kanaan wal qabatee hojiilee hojjetaman baay'ee jira. Mootummaanis waan jijjiiranii qaba. Fakkeenyaaf jimaa kilaasifaayi godhee jira. Garuu hin deemne. Keeniyaan fakkeenyaaf jimaa hanga keenyaan qabdu. Garuu Department of Agriculture jalatti diviizhinii jimaati jira. Jimaan loobii mataasaa qaba akkuma marti guutu. Loobii mataasaa kaarteelaa qaba. Dorgommii guddaadha godha warra Itoophiyaa wajjin Somaaliyaa irra gurgurachuudhaaf. Isaan nu mo'atan jimaa xiqqaa qabaatanii jimaa hanga keenyaa hin filatamne ta'e osoo qabu nu mo'atan. Maaliif deeggarsa mootummaa beekamtii qofa osoo hin ta'in ni deeggara. Keeniyaatti amma warra jimaa qabuu fi warra jimaa qama'uu miti barka jimaa falmu. Hawaasni kuunuu maaliif biyyaaf maallaqa waan fiduuf jechuudha. So at policy level Itoophiyaa irratti wanni jimaan qaqaanyaan kun jira. Lammaffaa waan dhoo isaan ooban jira. Gowwummaa qabdi ijoolleen tun. Waan adda addaati wal fidaniiti jimaa kana ni balleessine jedhanii yaadan. Boo nuti chaayinaanuu jimaa qamoo akka nu barattu barbaanna. Chaayinaanuu. Leegaal akka ta'u barbaanna westi keessattis. Qabeenya keenya. Jimaan guddannee bar jimaa gurgureen guddate warra keenya. Inumaa gatii xiqqoo yaa'ee dhufee jira. So namni keenya gurmaa'ee loobii cimaa ijaarrachuudha qaba. Murtii guutuu fi warri kun warra asirratti hojjettan gurmuu dhimma jimaa irratti sooshaal miidiyaanis dubbatu mootummaas loobii godhu biyya keessa biyya alaatiitti kan dalagu jaaruu barbaachisa jechuudha. Kanaaf maal oofan amma waa lamaa miidhuu jiran. Tokko wanni maal jennu Oroo Firash jedhan kun saamicha. Awwadaa kan godhe jimaadha. Awwadaa mamaa oonte. Galiin jimaa awwadaa gurguramu irraa dhufu qaxxitaa Oromiyaa dhaqa. Zaman wayyaana irra qabsooneeti federaala jalaa baafne. Jimaan awwadaa gurguramu primarily magaalaa awwadaa fi jiraattota magaalaa awwadaa tajaajiluu qaba. Qaratni achirraa gurguramu isaa taatu wanti biraa. Itti aansee Harargee bahaati. Itti aansee Oromiyaadha. Itti aansee Itoophiyaadha jechuudha. Oroo Firash tooftaa saamichaa irratti qabsaamuu qabu. Wanni amma shofeera ajjeesaniif karaa san irratti nama ajjeesaniif shofeera jimaa qofa ajjeefamu yeroo hunda. Waa'ee maafiyaan irratti haaseen jira hojiin maafiyaa jira. Lammaffaa jimaa kana discourage godhuudha barbaadan. Eventually dhabamsiisuudha barbaadan. Gowwummaadha. Lafti Harargee qamadiidhaaf kataatu baay'ee xiqqaadha. Jallisiidhaan qamadii oomishuun bordodde bakka tokkotti hin arge qamadii jallisiidhaan. Hawwaata min baasu.
So kana diduu fi irra qabsaa'uu barbaachisa. Maafiyaadhaa irra keenya jirra. Hidda qabnee jirra kanaaf dhaabate. Bal'oodha. Waan hin dhaabeef immoo ni qaba. I'm testing haada isaa gamaa gamana jijjiiru kana. Eenyu maal akka godhaa jiru clearly I have the image amma. San yeroo fudhataa yeroo ittiin eeyina garuu immoo wanni jimaadhaa waan karaa bordoddeedhaa fi adaamaa jidduu qofa osoo hin ta'in akka poolisiitti mootummaan Itoophiyaa alanshaa haraam jechuu dhaabuu danda'udha qaba jechuudha. Jibuutii wajjin clearly negotiate godhuu qabna waan jimaa irratti. Somaliland wajjin clearly negotiate godhuu qabna. Hariiroo Somaliland fi Itoophiyaa jidduu jiru irratti waa'ee bishaanii qofaa miti haasa'amuu qabu. Waan jimaa haasa'amuu danda'udha qaba jechuudha. Somaaliyaa wajjin leverage qabnutti fayyadamnee jimaan keenya gatii wayyaadhaan haala qonnaan bulaa fi daldalaa keenya tajaajiluun akka gahu gochuu irratti hedduu barbaachisaadha. Gaafiin biraa atiin taarsiidhaan walitti kaaftee na gaafatte godina arsiitiis. Godina arsii irraan eegalle wallagga irraa eegalte. Namoonni hedduun arsii jettan amma nuun jaa. Gaafa dura rabshaan wallaggaatuun eegaltu walga'iilee duraa namni godhe hanga wallaggaa dhaqee hanga asoosaatti dhayina rakkoo sana hambisuudhaaf. Nu har'aan eegalle waa'ee rakkoo uummata keenyaa. Sababa Oromoo tuffataniif abifaan they took Oromo for granted. Beeyte they took Oromoo bilisa isaan baaftisanii tuffataniit irraan tarkaanfatu jedhanii ijoolleen caakkaa seente. Ijoollee isaan dhabamsiifne jedhaniiti wallaggattis shiftaa naquudhaan dura dhalattoota Amaaraa ajjeesan. Gimbiitti bakka adda addaatti. San booda dhalattoota Amaaraa kanaan iftii isaa jedhanii hidhachiisan. Giddaa ayyaanaatiif eebantuu fi bakkoota adda addaa azaabat kan jijjiire waraana mootummaan bobbaase ka faqqadaa abdiisaatiin hoogganamuu fi faannoo bizaamoo jedhamu ka mootummaan hidhachiise bobbaase lamaan kana kan uummata fixee jechuu gara lachuurraa. Waggaa lamaan dabre kana marroonfaa jijjiirama tarsiimoodhaaf fidan. Jijjiirama tarsiimoo isaan fidan maali? Amma booda beegii fi gidaamitti Booranaa fi Gujii miti yeroo inni godhuu qabnu. Naannoo magaalaatti keessa humna qaban akka jirutti Shawaa, Arsii, Harargee lixaa gamolaamu Arsii lamaan kanatti fidan jechuudha. Keessattuu Arsii keessatti humni Arsii keessaa sadarkaa akkamitti dhadhaabateen isin hima. Tokko gaafa nu hidhan san manguddoo abaa'oo durtan kana gahan nama mana teessu cafaqan. Jarri duruu qawwee beekaa caakka gale takka ja'a. Lammaffaa qeerroo tana hidhaa hoggaa baay'ata du'arra hafte inni fixan ijoolleen sun manguddoo bira dheeyte. Taanoo maal godhan beeyta? Shanii tana gosa qoonna jedhaniiti. Shanii wallaggaa, shanii arsii jedhu qoonna jedhaniiti. Yaadanii warri diyaaspooraa wallagga shanii qabdi nuti ni qabna jedhee namni jaarrachuu eegale maallaqa gabbaase. Shawaa keessattis kanattu Harargee keessattis gaafa ni dhaabee dhufu kanaan arge wanni waa'ee nagaa dubbachaa tureef. Balaa akka qabaatu jechuudha. Amma wallallaaqee jira. Lolli badda arsiitiif baddaa Shawaa seenee hin ba'u ibidda qoboota keessa seenee. Haala teessuma lafaatirraa riphee lolaan hoggaa socho'u rakkoo nyaataa akka gammoojjii Harargeetiif baaleetti rakkoo nyaataatiif bishaaniif hin saaxilamu. Bishaan bashi midhaan bashi. Amma akka wallagga godhansan godhuu barbaadaniiti asitti humna riphee lolaa galee kana gad erganii Amaara ajjeesanii Amaara hidhachiisu jiran. Naannoo keenya maa meeshaan ni beeyna. Ijoolleen turiin ni beeyta warra naannoo keenya dhufu. Amaara ajjeesanii hidhachiisanii rabshaa kana keessa seensanii ittiin deemaa jiran jechuudha. Maali boqon? Kanaaf amma kana kan godhu jiran ni fashaleessina. Irraan akkaataa itti fashaleessinu maali? Kontekstii hubachuudhaan amma aanaalee lama karraa isaan irratti deeman isin hima fakkeenya. Aanaa seeruuf aanaa isa kootiin torbaan kana namni irraa dubbatu jiru. Lafatti miti. Aanaan isa koodha. Keessattuu lafti caffaa jiran sun ni beeka miilaan dhaqeetiin beeka. Harargee gabbuudhaaf Arsii gara gatii gara gololchaa kana gabbuudhaaf asiin Shawaa baha gabbuudhaaf Arsii baddaa calaalutti ba'uudhaaf lafa teessuma hedduu murteessaadha. Uummata naannoo san jiru san walitti buusuunii fi tokko tokkorra hidhachiisuun bara Haayila Sillaasee irraa kaasee tarsiimoo ture jechuudha. Gaafa qabsoon Oromoo takka jettee dhalatteerra. Elemoo Faayisar qawwee dhukaasan xirroodha. Naannoo kana beekaa. Waa'ee.
lafti lolaaf kennattuudha. Maaliif baddaattis ol baata, gammoojjii hawaasittis gabbuuta, bita gortee gara baaleettis deemuu dandeessa. Sochii qabsoon Oromoo dura abaaboon hoggaa dhalattu godhan dhaabsisuudhaaf Haayile Sillaaseen faajjii eegalan darbuun itti fufe. Warri Ihaadeegis kanuma godhuu turan bilchiginnaan sarmuu dhaalte waan biraati miti. Waan harayaa miti. Asa kun akkasi. Seeruu fudhadhaa. Seeruu abbaas. Seeruu abbaasoo gara tokkoon agaarfatte achi baata baaleetti. Gara tokkoon cilaalotti ol baata. Gara kaan arsii lixaatti gara gadeebitti achi deemta. Waraana gama sadii walitti dhufu kana ijoolleenis wanni bakka sani ciccituuf it is essential for their supply line. Mootummaanis wanni bakka sani dhaqee amma fakkeenyaaf ganda Abdiillu maal janiin seeruu keessa buqqaasan tun specifically Google irra dhayitee hoggaa laaltan very essential. Kanaaf uummata sanis ka buqqaase mootummaadha. Wanni buqqaasanii maaliif riphee lolaan bakka sanii akkan dabarreef ka jiruudhaan jechuudha. Kanaaf tooftaa isaan ittiin deeman kana hubachiisaa deemu mootummaa qofaa miti. Ijoolleenis jeequmsa hedduudha kaasan bakka adda addaatti. Uummata Oromootiif qabsoofnee hojjan taate. Uummata kan rakkoo keessaa baafna hojjan taate naamusni murteessaadha. Riphee lolaan uummata keessatti naamusa hin qabne kan mirga uummataan eeyine kan uummataa naannoo hin qabne muddatu. Shiftuma ta'ee hafa. Mootummaanis hoggaa riphee lolaan lolu nageenya uummataatiif kabaja uummataa dursuu baate akka Fiqaaduutu weefaa jedhanitti galaana goseetiin qurxummii qabadhe jennaan ta'uu hin danda'u jechuudha. Soo kaarsiitis sanitti irra dabarraa ka Dooftor Ammatteeti. Galata ulfaadhu tiyyatti de bakka uummata Arsii kanaaf Harargee kana waan murtii guutorraa hafte si yaadachiisee tumaan amma yeroo garagaraatti itti tara tiyyatti bakka kana walitti aansituu fi uummanni illee dhageeffataa jira. Yeroo garagaraatti amma gaafa Wallaggatti lolli ta'ee Shawatti lolli ta'ee bakka hundatti yeroo asirraa waa ta'anii nutillee akkuma nama aga tokko miidiyaa tiktookii kana fayyadamuutitti doolaara 50 illee osoo taate walitti daddarbinee gara biyyaa ergaa turre. Gaafa gara biyyaa garuu hedduu gargaarsi illee danqaa godhata. Amma uummatuma keenya ka Arsii ka Seeruu Abbaas ka buqqa'e kana gara nama 20,000 amma kara 20,000 qubatee jira. Asirratti namuu quuqamuma dhuunfaa isaatirraa qabu kun harcee bitaa, kun qamadii dheedhii bitaa, kun zayitii bitaa, kun firaashii bitaa, homa garaa godha. Waan gariin immootu uummata kana deebifnee achumatti dhaabna. Uummanni kun kadhataa miti, kadhallee hin barsiifnu. Deebifnee ijaarraa jedha. Yaada kana yeroo kaafnu warri mootummaa immoo karaa buusaa gonofaatiin birrii walii guuraa ergaa jedha. Achi malee hin ta'u gargaarsi. Amma waan kana uummata kana deebisanii yaada ijaaruu mana kana guban kana ijaaruu moo karaan ittiin ijaarullee hin jiru kunoo birrii karaa buusaa gonofaatiin jettanii sararullee gaafa uummanni keenya kan argee buqqa'ee lotorii uummataa tokko fooqii hundaan ijaaramee jedhanii waan kana wal qabsiisi uummata buqqa'u kana sila bakka inni buqqa'etti namuu haguma danda'e harcee haa bituuf moo harcee zayitiif firaasha sharaa haa bituuf moo hamma danda'een uummata kana achitti deebisuuf furmaata moo warra buqqa'e kana furmaanni isaa maali jettaati Jawaar? Furmaata yeroo gabaabaatii fi furmaata kanumaa wal qabataa dhiifama yoo carraa naa kennitanii gaafima kanaa walirratti nu haa deebisu. Salaamu alaikum akkam jirtan jechaa seenaa Jamaal Sagaleen kee hin dhagamu. Sagaleen hin jiru. Tisqitee erfaan sirreeffadhu. Ayyee galatooma ulfaadhaa galatooma. Kanumaa wal qabatee waa'ee buqqa'iinsa hawaasaatii wal qabataa gaafiin kiyyalleeni. Wanti amma Seeruu Abbaas naannawa kanatti deemaa turee fi wanti hawaasa keenya godina Baalee Aanaa Goobbaa ganda qonnaan bulaa riraa irratti deemaa ture waan wal fakkaatudha. Buqqa'iinsi uummataa hawaasa kana Jawaar akka asiin durallee irratti haasoinee jira. Uummata kana ji'a 3 dura buqqisanii sharaa jalatti lafa misoomaaf jedhanii akkuma beektu lafa misoomaaf jedhanii uummata kana buqqisanii gongomaa lafa gammoojjii uummata lafa qabbanaa keessa jiraatu uummata qabeenyaa fi lafa isaarraa midhaan isaarraa buqqisaniitiin hadha gongomaa lafatti badheetti naqanii jiran. Sharaa jalan naqanii ji'a tokko dura roobni itti roobee daa'immaniif haawwan achi jiraatan san akka viidiyoo miidiyaa kana gubbaa arganitti uummata kana haroon fudhatee sharaa isaan qabanii harcee isaan qaban roobni jalaa dhiqee uummanni sun hadha badheetti darbamee akkasitti jira.
Kanaan wal qabatee osoo hawaasni kun akkana jiru namoota tokko tokko ganda keessatti hafan, riratti hafan, horiidhaan achitti hafan, daa'imman isaanii harkaa beelofte ammallee kan gongoban naqan daa'imman harkaa beela'ee oddoo duraan qabanii dinnichaaf goommana fudhachuu jum'aa dheengaddaa kana rira dhufan. Wayita kana dhufan mootummaan waraanatti naqee dubartii 16 daa'ima irraa mana hidhaa goobbaatti hidhee asi jiran sa'a kanatti. Hawaasni kun walumaa galatti naannoon gaarreen baalee wal qabatu kuni buqqa'iinsaaf warra qophaa'ee jira. Rira buqqaatee jirti tokkoffaa irratti buqqisanii jira uummata riraa. Asiin dabalatee gara Buchaaraa Yaawweegee Harannaa Harichoo Soondiqara Caffaa Dheeraa naannoonni kun marti warra warningiin itti kennamee gaarreen kana keessaa hawaasa kana buqqisuudhaaf qophii irra jiru. Warra dhumate keessattuu warra Weegee Harannaa gara naannoo Adaabbaa asiin hanga Osse'ee hanga kunniin marti itti qophaa'ee jira. Furmaanni hawaasa kanaa walumaa galatti lafa isaarraa buqqa'ee akkuma naannoo birii irratti yoo uummanni buqqa'u uummata yoo kaasan misoomaaf yoo kaasan egzaampilii yoo fudhannee naannoo asii ganda warra eerpoortii Bishooftuudhaan buqqisan uummata naannoo kanaatii atliist xiqqaatu bakki jireenyaa manni jireenyaa kennamee fi bu'aan bu'eefii jira agasan. Garuu hawaasni kun marti buqqa'ee hadha uummanni kun maaliif badhettafe? Uummata kanaa yoo isaan dubbatan yoo isaan lafa keenyarraan buqqaanu jedhan doorsisni irra godhamee uummanni kun hadha badhetti naqameetiin dhumataa jira. Ayyee godina keetii sannan beekaa? Yes. Gaafilee akka ol ga'uuf. Okay, go ahead. Gaafilee akka ol ga'uuf ka dura gaafatame ka uummata buqqa'e. Baajawee arsii qofa naannoo seeruu qofa miti. Arsii keessatti aanaalee 20 keessaa buqqa'ee jira. Harargee lixaa aanaalee 5. Careful. Arsii qofa hin jeenaa. Dhugaadha. The center of crisis at this point arsiidha. Dura Wallagga turee shawaatti dhufee arsiidha. Garuu Harargee lixaa, shawaa bahaa, shawaa kibba lixaa, Sooddodaa cirraa kaasee jechuudha. Akkaataa tilmaama kiyyatti namni miliyoona tokko oltu buqqa'ee jira jechuudha. Uummata buqqa'ee kanaaf furmaanni dhufu maali? Gaariidha. Amma yeroo tokko seeruu irratti fokus gochuun takka ganda sana irratti fokus gochuun maanejimentiidhaaf gaariidha. Furmaanni sadarkaa lamatti. Tokko yeroodhaaf namni bu'aaf. Akka hin saaxilamne wanni godhuu qabnu waan ittiin jiraatu waan yeroodhaaf ittiin nyaatu nyaata nyaatu geessuun gargaaruun barbaachisaadha. Waaraa garuu qe'eessaatti akka deebi'u qe'eessaatti immoo akka deebi'uuf nageenya buusuu irratti jijjiiramni dhufee gara naannaatu gara kaaniin jijjiiramni tokko dhufee uummanni qe'eessaa irratti deebi'ee akka dhaabatu. Maaliif laal wanni ta'e beektaa baalagummaa mootummaa sanii uummanni zabana lola abdii ileedhaa buqqee hangammaa kan deebiin jira. Ka Somaalees kan deebiin jira. Ka Oromootis Baalee jira. Harargeedha jira. Somaalee keessa jira jechuudha. Boorana keessa jira jechuudha. Wallagga keessa akka buqqee Oromoonis buqqee hin deebiin Amaaris hin deebiin. Naannoo adda addaatti. Atiin Itoophiyaatti gara nama miliyoona 5 olii jira yeroo ammaatti akkana buqqee jiru jechuudha. Kanaaf ultimately namni qe'eessaatti yoo hin deebiin akka mooraalee baqaa biyya Keeniyaatitti amma 20 tursiisuu hin dandeenyu. Kanarratti dalaguudha barbaachisa. Hariiraa kanallee waliin qabatu garuu ati xabaqaa hariiraa waan taateef siif hin deebisa. By the way, I'm proud of you. Qabsoo amma godhaa jiru keessatti namu keezii specific ta'e qabadha amma laalu. Waan bareedaa amma arginu sinima. Amma murtii guutuu dhumma jimaa kana shaampiyoon godheetti deemu jira. Dhimma Oromoo waliigalaa hin dhiifne. San keessatti garuu keezii tokko specific godheetti ittiin deemu jira jechuudha. Mugurbaan kun immoo godhiin kun yeroo hunda gaafa bilbila naa bilbiluus gaafa feesbuuk katabuus gaafa hunda dubbii riiraan fida jechuudha. Giddumaan anas arraba irra kaa'ee jira biyyas Oromoo guutuu arraba irra kaa'u jira jechuudha. This is good and I'm proud of you guys. Kuni wanni ta'uu qabu kan amma. Namuu qe'ee isaatitti maaliif goonni abbaa keessa jiruuf nifa. Kana fookas godhaa deemuun jajjabeessuun barbaachisaadha. Dhimmi riiraa adda kanaan lolaanii miti qabuu eeggatu manni riiraa. Manni riiraa lafa isaa fudhachuudhaaf diil Imireet wajjin godhame irraa lafa isaa fudhachuudhaaf deemamaa jira. Bosona tiisuudhaaf iyyame uummanni kun bosonni kunii fi uummanni riiraa walumaan dhalatee achi gahe. Akkasii walumaan. Bosona osoo hin jirin keessa deemaan jiraatu uummanni sun.
dachiin gabbattuu waan taateef dachii xiqqoorraa ni gartanii atattanii gaafa shanni xoofi raafuu nyaachuu turre. Aananiin jiraata, dhadhaan jiraata, daa'imaan jiraata uummanni sun. Bosona osoo hin tuqin. Bosona eenaan excuse miti. Dhugaa yoo dubbanne amma gama asaanu gama diinshoo kanatti bosona miidhuun ni mul'atti. Gama riiraatti hin jiru. It's no fair haalli itti dhiyeessan. San waa yaa jaan immoo hoggaachii buqqaasanoo. Gammoojjiitti gad ergan. Uummata baddaa gammoojjii miti baddaa gammoojjii beekna. Namni baddaadhaa gammoojjii baddaa keessattuu uummanni qonnaan bulaa jiraachuun baay'ee ulfaata. Odoo haala mijeessiniif achi geessan osoo mana hin ijaariniif dachii isaanii qopho'itee kaabineen walii hirtee isaanii jechuudha. Hira hammaatu uummata riira irratti dalagame. Kanas guyyaa tokko guutuu fudhannee uummata hubachiisuun hedduu barbaachisaadha jechuudha fi bareeda kaafte. Doktor maal kaasaa ture isa reefu ni naaftaa akkasuma. Suni gaafii lama tokko warra biyya bulchuu irraayi warra gammachiisuuf tokko immoo warra sheekota irraayi ustaadni illee jidduu qaamalleen dhufanii inbooksii waan ta'eefi gaafin ka warra biyya bulchuu Joowar Abiyyiin jibbaa sirna kanatti ijoollee biyya bulchaa jirtu kanatti hinaafaa malee uummataa fi miti jedhan gaafii akka warra paartii isaaniitti suni namni sheekaa tokko immoo sirna Abiyyi kana keessa nuti akka islaamatti mataa ol qabanne yoo isuma kana sirreeffanne hoo sirna kana sirreeffachuun hin danda'amu waliin mari'achuun hin danda'amu isintu dide moo isaantu isin mari'achuu dide jedhan gaafii inboksiti deebii isinirra eeyyu. Ayo galatu maka mee hinaaffaa maali shofeerri miskiinni shofeerraa baddee isaarraa jimaa fe'ee dhufu osoo adaamaan gahin hin alaakamin hin ajjeefamin jechuutu Abiyyittiin hinaafudha. Maafiyaan wal jaartee miskiina hiitee cafa hiitee maallaqa baankii isaa keessaa hin naanneeffachuun dhaabbachuu qaba jechuutu hinaafudha. Reefu gaafii tokko gaafatee ture murtii guutuu siniifin baasa viidiyoo san. Wallahi hoggaa shiftaan makiinaa dhaabsiftu hunoo dhaabsisuuf deema itti dhukaase oosirritti hin dhooyine huno amma gubuuf deema gaazaan tuqate jaanii haasa'u jiran laayif ta'anii ilaalan warri mootummaa diroonii qaban amma mootummaan akka durimi Oraalsitti hin argitu. Diroonii dhallaalu jiran lafa buusuu dandeessi. Dhukaafnaan namni irraa dheessuu danda'a. Osoo isaan laalan itti dhiisan jechuudha. Maaliif namni ammatti gadi hin dhiibne nageenya namoota ergeetii jechaan ni godhe. Shakkii turree amma dura bara evidensii ni qabna. Amma karaa borduu deemni dhufu irratti buufata waraanaa hedduu jira. Achuma cinaatti hoggaa shofeerri aboo nu qaban jee iyyuu nu laallatu jedhanii. Asiin gara salaalee kanaas akkasuma jechuudha. Kun dadhabuu humna dhabuurraa osoo hin ta'in amma shiftaa kana dha'uunfaan waan waraana guddaa barbaachisu. Diroonii gandara deemanii ijoollee takka irra dhukaasaa oolan. Ijoollee ribeelolaa Amaaraa fi Oromiyaa keessa jirtu nama tokko ajjeesuuf irra dhukaasaa oolanii akka xumaashaatitti uummata kana eeguu ni danda'an. Maaliif dirooniin waa lama hojjetti? Surveillance and attack. Ni ilaalti live si garsiifti waan ta'u jiru. Dhugaas ni haraan gurguddaan Finfinnee geessu hundi security kaameraa fi surveillance drooniidhaan eegama 24 hour. Waan inni torbaan dabre irra gahe qabatamaan jechuudha. 24 hour laalan osoo laalan itti dhiisu jiran. Why? Tokko warri saamu keessa jira. Garuu warri olaanu waan saamurraa waan argatu osoo hin ta'in they believe in governing through crisis. Uummanni guyyuu waa'ee madu'uu fi waa'ee ajjeefamuu fi waa'ee saamamuu kanaan bizi ta'e waa'ee jireenya sadoof qananii akka yaadne itti godhaa jiran jechuudha. Kanaaf waa'ee kanaa dubbachuun waa'ee nama ajjeesanii reeffa harreeffa'uu dubbachuun waa'ee madaabaraa biliyoona 22 bitame. Oni bitanii daaraa bitanii 22 billion mallaqa biyyaa
waa'ee kanaa dubbachuun abiyyitti hinaafuudha rabbii jaati. Wajjin dalaguu hajamu kan ni beektanii waa hedduudha yaalle. Ka hinaafuudha osoo bar waan gaarii dalaganii waan nama boonsu dalaganii wayi osoo waan aan ta'ee bakka isaanii hay nama jeesanitti ni naafa. Maafiyaa dhibbaatiitama jaaranitti ni naafa. Ummata miliyoonaan buqqa'u kana aan buqqisuu dhabeeyyeetti ni naafaa jiran. Sanii miti. Ankalee isaas ijoollummaa ni qabsoo tanas seeni. Osoon siyaasaa bitaa mirgaan beekin roorroo qeenna dhufteetu ija kiyya duratti waanin argetu qabsoo na seensise. Saamicha naannoo keenyatti gabaree teenya irratti ajjeechaa godhamaa ture. Qe'ee teenya irratti simbal jedhanii hoggaa nama mana hidhaa keessatti gabaree sana laala. Ruumi xiqqaa kana keessatti xaabiyaa janti nu bira. Astiin dagachuu hin danda'u. Akka qoraanitti akka itti dhiibanii itti cufan turan. Ansantu qabsoo na seensise. Har'aas irraa dhiisee ture yeroo ga'amas sadii dhiisee keenya jiraachuun ture. Hammaataa deemnaaniin siyaasa deebi'ee jechuudha. Ammas taanaan hinaaffaa isaanii osoo hin ta'in gocha isaan godhaniitu na deebise. Waa'ee musliimotaa mirgi bilaashin mootummaan sii kennu tokko hin jiru. Oromoonis waan argatte dhiiga fiitiin argatte qabsoo fiitiin argatte. Waggaa 50 itti dhumnee itti cabnee itti arganne malee fakkeenyaaf wayyaaneen maal jechuudha federaalizimii isinii kan jette federaalizimii isin nuun kennine nuutu qabsaa'ee nama keenyatu abboota keenya qabsaa'ee fide. Mootummaa Oromoo maal nuutu baadhatee wasaasaadhaan gurra isaan kaa'e Oromoon kan musliimaa yoo fudhatte hoo wanta akka sarara inni daggataa bara. Qabsoo qeerroo ti fakkeenya akka ta'e qabsoo dimsaa chinisamaa jedhamu. Ka gaafa mallasfaan dhoortoo biyya faranjiit irraa argataniif fayyadamuudhaaf jecha alabash waan jedhamu fidanii dhufan ummanni dideet qabsaa'eet tokkummaa isaa agarsiiseet alabashii sifirraa fincilsiisee dhoorkee mootummaan itti dhufte yoo jara kana yoo kadeebifnuuf taate malee jarri kun ammallee nukaa jedhanii deebisan. Kanaaf sheekonni fi ustaazonni yoo qabsoo san keessa jiraachuu baattan afoo hin alillahi. Garuu isiniitu isin jechuun bar ustaazotaan isaa koreen 17 kadhaqee achi keessa qabataa'e. Jummaa waltajjii mormiititti jijjiirameeti harka dhufe. Kadhaan kan dhufe hin jiru mirgi. Mootummaan abadan mootummaan takka kadhaan waan namaan gootu. Ta arganneef alhamdulillah jedhanii ta biraa gaafachuudha gaafata mootummaan. Amma booda immoo kana booda wanni nama duuba nama deebisuu illee hin jiru. Ustaazonni hedduu yaalan sheekonni gurguddaan anaaf abiyyi yeroo hedduu wal fidan beeku. Yaalan dhugaa wanni gochuudhaaf. Wanni isaan jedhanis ni beeka. Manguddoonis abbootiin gadaas sheekonnis qeessonnis hedduudha yaalan dhugaadha. Nagaa biyyaa waan barbaadaniif. Kabajaan qabaaf yaalii isaanii saniif. Wanni hin taane garuu isinittiin hima. Zulmii osoo argan. Nama akkana buqqa osoo argan. Shofeera miskiina garaa goggoifatee halkan san keessa. Karaa karoonni kanaan dhufan ammallee karaa tokko jira karaa baddee isarraa akka dhufu karaa caccabaa tokko san keessa deemee namni dhufa. Ittiin sanillee itti cufuun oolle amma. Halkan saniin hirriba dhabanii dhufan. Sanuma irratti yoo haa'awanii uummata fixaa jiran. Karaa san irratti amma laala. Ifiifuu karaa san irra deemuun du'a beeke. Asuusuu ari'a. Uummata kanaaf dubbachuuni laala. Mootummaa waan nu gooteef nu godhallee ajaan galatoomi. Garuu immoo boona mana ajjeesin ajjeesu irraa dhoorki. Saamichi amma godhamu kunoo. Ka dukkaana irra deemanii akka shiftaatti milishaa fi kaabineen namarraa guurtu boo hayxitee tana haqa namatti hin dabrin namaan jechuun tun waanuma warra sheekotaaf qeessota irraa eeggamudha jechuudha. Kana egaa. Oke, moditarri mana nama buusina seera maleedha. Galatoma itti fufaa. Oke. Galatoma ulfaadha. Ijoolleen moditara qabdan. Neetworkii keetiin natti fakkaata. I think hawaasni keenya kabajamaan uummanni bal'aan namoonni 86 wal geettanii abbaa qeerrootiif qarree dhageeffataa jirtan galatoma ulfaadha isiniin jenna. Yoo kun asitti haga humna isaatiin kamana manaaj godhaa jiru akkuma inni
doktorii keessan kabiyya chaayinatti waggaa 27 barate Haila Sillaasee as abbatu uffaarsa jedhanii asumaan promoot godhanna doktorummaan xiyya Jawaariin birallee naageetti alhamdulillah. Galatooma ulfaadha namoonni as jirtan hundi keessanuu galatooma asumaan manni kun mana abbaa qeerroof qarreeti mana dhuunfatii miti waan ta'eef hundi keessan fooloo godha warri kanaa gariitu miskiinni akka kennaa namoonni waan beekne kun miliyoonaa ol qabanii abbaa nama hunda abbaa Oromoo hunda abbaa Oromoof Oromiyaa fooloo godha miliyoona akka galchitan abdii qabna galatooma ulfaadha namoota carraa hin argatin keessa Oro 86 garuu areeda isaan ture sin Abu Sabraddiin dura carraa kennaa in dheeresina daawwaa keessachi seentanii jechumaa fi namoota baay'ee jala kana Jawaariin gaafii gaafachuu barbaada daqiiqaa lama qabdanii jechuudha akka namni waliin ifannee fi daqiiqaa lama keessatti Abu Sabraddiin waan gaafachuu barbaadan waan itti dhaammachuu barbaadan Jawaariitti haasa'uu dandeettu gaafachuu dandeettu galatooma ulfaadha. Tole obboleeyyan kiyya kana dura jiran dura na dabarsitee gaafii kiyya kan dhiyeessuuf galatoomi carraa naa kennuu keetii fi akkasumas salaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu haaji jechaani ijoollee daangaati egaa gammoojjii mi'eessootii waa'ee daangaatii hojii wal qabatu kan inni gaafachuu barbaadu daangaa keessattuu baabbilee irraa mi'eessoo bordoddeen lafti naannoo Oromiyaa keessa jiru aanaa mi'eessoo irratti jalatti bordoddee gaafa mi'eessoo jala jirtutti magaaluma Oromiyaa daangaan kun yeroo hedduu itti beellamamaa ture itti haasawamaa ture ammallee saamichi daangaa sanii hin dhaabbanne takka kana lammaffaa ajjechaan daangaadhaa kuni yeroo hundaa'u akkuma itti fufetti jira furmaanni waan kanaa yoo maal tahaa akka keetitti tokko kana lammaffaa dhugumatti Itoophiyaa keessatti gareen wanni amma sooshaal miidiyaa irra dhiyeenya kana waan deemaa jiru akkuma yaadatti kan nuti barbaadeeti wanni Somaaliyaa keessatti eegaa turre san Itoophiyaa keessa dhuguma ni jira wanti kun gochoonni kanaa kun amantii fi saba amantiidhaan walitti hin buusuu kanarratti illee akka yaada nu kan nuti barbaada sadaffaa ammoo dhuguma qabsoon gartee ummata islaamaa sheekota gartee qabsoo qeerroo dura ture ni dhalchite jechuudha achi as dhufa yeroo gartee mootummaa kanaa keessatti uummanni islaamaa illee hanga takka mirga silaa isaanii malu san harkatee jira marguma uumamaan qabnu san mirkaneeffate qabsoo isaatiin ambi gartee osoo silaa gartee walitti dhufanii mariin godhame yoo hajja'u san asliin kaasee jira galatooma. Ayi galatoomi ka Koi Jar, so deebifne Oro itti aansi namoonni yaada kannate saniifin gabbu'e nama jalaayi namootni akka yaada harkataniif murtii fi sheekaa sanaa gabbuuse sheekaa billee jechuu barbaadeeti warra carraa akka harkannuu fi waliin sodaatinaadha gaafii namni akka gaafatu Aslii fi Hamzaa mana akkasii keessummeessa Oroon itti haafufu walirratti deebisa Oro itti fufi. Warri carraa kana nuu kennitanillee Jawaarilleen asirratti argamu feeti hedduu itti gammadee jira. Waan kana yeroo hedduu dura yaadaa turre akka ati asirra dhuftu sagaleen uummataa guddaan as gubbaa jira. Ummatti gaafii kiyya seena gaafii gaafii. Sagaleen kee hedduun dhagamu Oro. Anillee gaafii haga afurii takka qaba amma dhagamaa asli. eesin daga Gaafii afuriin qaba. Tokkoffaa waan ideoloojii qabsoo Oromoo keessa jiru kana ilaallata. Akkuma beekamu ideoloojiin lamaa tokko yeroo hedduu hayyoota kennallee gargar baasee jira jedheeti ani yaadu. Tokko waan Itoophiyaa dimokiraatimsinaa jedhuu fi akkasuma warra biyya walaba taate ijaaranna Oromiyaa jedhu jidduutti wanni kun ideoloojiin kun haga yoom cinama walii osoo deemu osoo kiliiris hin taane osoo walis hin cabsine akkanatti goolii dhumaarra yoo geenne qabsoo uummata kanaa cabsaa jira yeroo hedduu wanti kun yoom hiikkata. Tokko namoota Itoophiyaa dimokiraatimsinee tasabaaf sablammii taatu ijaarra jedhu keessaa atillee nama hangafa. Warri akkasuma
biyya walaba taate ijaarannaa lakkii Itoophiyaa dadhabne jaarraa abbaa gadaa irraa kaasee uummanni kun uummata diimokiraasiin galuu fi miti jedhee warri akkasitti amananii warra lakkoofsaa xiqqaa ta'ee miti jechuudha. Waan kanarratti bilchinnaan takkaa gattee